Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota YouTube seenaa Awwiilii jalatti kan argamtan hundi keessan akkam jirtu? Ani nagaa koodha galata Waaqayyoo isiniifis nagaa Waaqayyoo bakka jirtanitti isin qabu. Hunda kan dursu nagaadha. Akkam jiruuf jireenyi badhaadhaadha. Alaamanni waatii jabbiin akkamii jiruun kuni ho'i kun akkam isinitti jira? Ana bukkeedha waan jedhu garuu ho'i baay'ee na dadhabsiifachaa jirtana. Inatti cimaa jirti. Malee biqqisni jedhanii kaleessas har'a guyyaas ta'uu dide. Ingidaatu baay'ate keessummaa sana tokko beektu. Keessummaa natti baay'ate. Ingidaan dhufee ka'uu dide egaa. Asumaan immoo waan tokko beektu. Akka oduu durii ta'e mammaaksa ta'e hin beeku garuu. Oduu durii dhadhee bayyaadha akka yaadutti. Amma jara tokkotu jira ture beektu. Annaa jarri sun maal godhu? Waxiin daanqoo hojjetataniitu abbaa manaa fi haadha manaadha. Utuma taa'aa jiranii ganaa nyaatu mooti. Na bokkaan hamaan tokko roobe. Keessummaa wayii immoo dhufee mana isaaniitti bokkaa dheense. Bokkaan amma caamutti jechuudha mana isaaniitti goree. Achi booddee jarri daanqoo nyaachuuf sardamaaru. Bokkaan immoo caamuu dide. Innaa keessummitti bukkeetti immoo gadi fuudhanii nyaachuuf jalaa dhumti ta'ee sirnti isaaniitu iddoo qunaadha ta'ee hin beeku. Innaa achi booddee wayii ilaalanii ingidaan taqammaxee tanassa'uu dide zinaabuun zannabee abarra'uu dide akkamittiin dooroo keenya bal'aan aree jedhan egaa. Kun jookii tokkodha ittiin bashannanaa. Innaa inni lammaffaa immoo mata duree ani qabadhee dhufe har'a maal dhaseetu beektu? Ergaan koo inni lammataa immoo maal ture seetu beektu? Kan dhageensinii fi hiraa jechuudha. Dhugaaf ta'e soba ta'e immoo ani hin beeku. Hansinitti miraasa miiqala deebi'ee yuutuubii jechuun koo haaraadha. Isumayyuu haarummaa masaa keessaa yoo eeggan immoo sabiskiraayibtii nan lakkaa bulee makee gaafa lakkaa horrachaa madeemasa dhugaa. Maaliif dhaggaruu gaa? Kaampaanii yuutuubii maal ta'e garuu nama azzanuun beekuunni sheemii kan beekuu dhugaa rabbii yaada gawwaanii tokko gaafa isin itti akka uffattanii kaatanii isin jala hir'atuuf nama naarsu. Duwwaa moo isin aarsa hunda keessanii naarsa yaada akka yaadu. Innaa dabalata immoo oduu ani qabu maal dhaseetanii yuutuubiin yoo viidiyoo daqiiqaa hanga 8tti yoo waraabanii irra namaa fudhata. Daqiiqaan xixiqqoo qubna gara dhugaa daqiiqaan xixiqqoo sabukkeetti lakkaa'umsa gaarii hin agarsiisu jedhani. Kanaafiyyuu hiriyoota kuffataa jiraate amma daqiiqaa 8tti odeessaa yoo dhaga'uu dadhabdan iyyuu hundasaa daqiiqaa 2 fa'aa 3 fa'aa dhaggeeffattanii viidiyoo sana bantanii laayikii buutanii baatu jechuudha. Kanaafiyyuu kun ergaa koodha dhugaana amma daqiiqaa 8tti irra filatamaadha. Lammaffaa immoo maalla? Lammaffaan immoo maal irraanfachuu bira hin irraanfadhu malee zarraaf hin irraanfadhu. Lammaffaan immoo liinkii namaa jala jechuun yuutuubarota jala deemanii maamila maamila nama jedhanii yuutuubiin namarratti cufaa. Liinkii keessanis immoo achi jalatti gaafa gadhiisaa deemtanii yuutuubiin kana namarratti cufaa hin godhinaan. Innaa asuma jala deemnee kakkadhannuyyuu gaafa sabiskiraayibtiin ol nuusittu gadi qannasaa rasayyuu immoo hin kadhatiin nuun jedhu. Akkam jettu sinnatti maameestii fataana godhaa takkaashee. Malee akkasidha baacuun adda addaa yoo jiraate immoo koottaa fataa jennaatiin siniin jedha. Ana bukkee akkasidha ture oolmaanii san biraawoo caqasaa gaashee innaa hojiirraa oolshiin oolmaan Oromoo. Innaa gaayis oduun koo har'a kana ture. Dabalatammoo biliis wal cimsaa wal jabeessaa wal bukkee dhaabbadhaa fataa wal godhaa wal malee maal qabnaa dhugaa gaaris haa ta'u yaraas haa ta'u wal bukkee wal cimsinee yoo baay'anee wajjin deemnee wal bareechina dhageessaniitu. Loomiin dhibbi tokko nama tokkoof ba'aadha. Nama dhibbaafoo geexiidha, urgooftuudha, faayyaadha jechuudha dhageessaniitu. Kanaafiyyuu akkuma viidiyoo kana ilaaltanii callumatti hin ilaalin irra laayikii godhaa. Warri maamila kun ta'an immoo maamila kunaa ta'a subscribe naa godhaa jechuudha. Warra subscribe isin gaafadhe daqiiqaa tokko dhuftee naa gootan immoo dhugaa waaqayyo
ol ka'ee mana laa gaa tokko sin dhiyeessa baay'ee tokkoon sin jaaladha galatoomaa siniin jedha halkan gaarii siniif haa ta'u abjuu gaarii siniif haa ta'u waan abjootan immoo bolqana manatti maashii hin dhossinaa eenyu wajjin akka bultanis natti himaa